السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عاشا عندك كدرتو إجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أرا ديبني دفن جرى يشودا أكما بيكم يروى ما كان بيوتا لما ندرو يشودا مشى لما كبرني سندفع ركوم أرجع إرتان كنا إجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا ورون channel كينيا هارا تاتا subscribe كوچونغرا channel كينيا تكوتا سنينجنا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا ورون هيريوتا كينيا تاتا مامي كينيا تاتا نموتو share godha sinin jenna video yeroo sentan jalqabartiin fayyada waan ta'eef like tu kaasinin jedha egaa akkuma argaa jirtan kana har'a meeshaalee baay'eetu na duuba jira jechuudha meeshaaleen kun har'a eessa deema yoo jettan naannoo Arsii lixaa Nageellee deema jechuudha egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa Nageellee deema amma maatiin dhufee as jira jechuudha jechuun yaani makiina dhufee as jira nutu deemee geessa jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa meeshaa kana jechuudha haga dhumaatti nu waliin turaan affeerraa kenna ashan gatii isaa tokkoon tokko isinitti himti jechuudha asirraa ka'ee soofaa qabdi asumaan immoo biffee wanni hedduutu jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota kennaa tokkoon tokko gatii isaa isinitti himti meeshaaleen isin argaa jirtan kun ogeessa kennan yeroo ammaa nu biratti hojjetameetiin bahuun isaa qulqullina isaa eeggatee akka bahu taasisaa kanaaf yeroo ammaa kana qulqullina isaa aynee haala kanaan isin dhiyeessaa jira kabajamtoota daawwattoota kennaa akkaataa filannoo keessaniitiin isin jenna ashaan gatii isaa tokkoon tokko isinitti himti lakkoofsa daawwattoota kennaa warroonni lakkoofsa bilbilaa keessan jettan lakkoofsa bilbilaa kenna fuula iskiriinii chaanaalii keessatti irratti illee isin laqataafna haa ta'uti garuu duwwaa 977 jechuudha inni biraa immoo duwwaa 983 yoo daddaffiin ka isin jala dabru taate fuula chaanaalii iskiriinii Ashaa Indaka Dirsuuf jedhu irratti waan isin laxafnuuf achirraa argatu jedha linki komeenti tokko faa jalatti isin bariisan kabajamtoota daawwattoota kennaa ammaan Ashaan gatii isaa haga isin himtu ani egaa xiqqishoo hara galfadheetiin achi booda Asharraa fuudhee gatii isaa isinitti hima jechuudha akkuma argaa jirtan kana soofaan kun abbaa nama torbaati jechuudha sofa kana ogeessa kennan hojjannee haala kanaan isin dhiyeessinee jirra opereetii teena biiftuun asumaan meeshaa kan kee ilaalte gaafa galte Nageelleen keessa deemtee dalagaa oltee gaafa galte hara itti galfattee abbaa manaa kee wajjin maatii kee wajjin nama itti hara galfatu rabbi si haa taasisu siin jedha gatiin isaa qarshii kuma yeroo sanitti 75 hojjetamee jechuudha egaa akkuma argaa jirtan kana soofaa isinitti himee jira jechuudha soofaan kun maal wajjin yoo isin gajettan taate xarapheezaa gamaa gamanaan lama qaba jechuudha akkuma argaa jirtan kana kun asiin ni qaba kun immoo abbaa lamaati haala kanaan hara irratti galfatteetiin gaafa dalagaa illee oltee galtee jette dalagaa hara itti galfatteetiin mana itti galfatu rabbi si haa taasisu siin jedha egaa namoonni birallee haala kanaan ajajattanii mana keessanillee akka bareeffattan isin jenna kana bichaa miti kabajamtoota daawwattoota kennaa Arabiyaan Majliis illee nu bira jira meeshaaleen elektirooniksii akka deebisi firiijii tellaajaa deebisi immoo wantoota adda addaa kamiyyuu nu biratti argattu isin jedha kabajamtoota daawwattoota kennaa meeshaa xiqqaarraa haga gugurdaatti isin dhiyeessinee haga mana keessanitti isin geessuun akkuma itti fufetti jira jechuudha obboleettii teena biiftuun ammallee control biffee qabdi jechuudha meetira tokkoo fi seentimeetira 50 jechuudha 60 haala kanaan hojjetamee fi jira jechuudha akkuma reef isin jedhee meeshaan kun qulqullinaan hojjetamuun isaa akkuma argaa jirtan kana akkuma isin internet irraa buuftee nutti ergiteen nullee amaanaa isii eenee bifa kanaan hojjennee fi dhiyeessinee fi jirra isin jedha itti aansuudhaan jala kanatti maal qabaa bifeensi masaabaa qaba jechuudha haala kanaan hojjetamee fi jira hedduu wantoota adda addaa kan jala kanaan kaatu hojjetamee fi gatii isaa yoo kajettan taate yeroo isin hojjetattutti qarshii 35 hojjetame kabajamtoota daawwattoota kennaa itti aansuudhaan ammallee buleetiin teenna biiftuun kana qabdi jechaadha agartanii baay'ee bareeda namatti tola jechaadha asin musbooldiin kun gaafa galtee hara irratti lafa dhoofte haga daqiiqaa 30 osoo dadhabbii tokko hin argin itti hara galfatte isin jenna kabajamtoota daawwattoota kennaa algaan kun komodiinoo lama wajjin kabajamtoota daawwattoota kennaa qarshii 26 hojjetame jechuudha asii masaabaa lama qaba haala kanaan masaabaan isaa hojjetamee fi jira asiin kun akkanatti hojjetamee fi baay'ee qulqullina ta'een hojjetamee baay'ee bareedee jira jechuudha homa tokko waan irraa hafe hin qabu osoo ofii bira jiraatte illee kana caalaa kan hin hojjisiifne ta'uu fi isiniif mirkaneessuu barbaada jechuudha dura kabiiftuu xumuramu
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan biiftuu kana fakkaatee jira. Kan biraa meeshaan biiftuu maal ta'e? Firaasha ta'e. Firaashni isillee haala kanaan hojjetamee fi jira. Firaashni kun qarshii 9,000 bitamee jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa wal dabra. Yaani teeksilasiin isaa guddinni waliin dabru haala oomisha ispoonjii isaatu wal garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Firaashni qarshii 7,800 irraa kaasee haga qarshii 28 jira jechuudha. Kanuma teeksilasiin isaa kanuma garuu wanni wal fakkeenyi isaa furdinni isaa tokko tahee haalli keessatti ispoonjii inni keemikaala inni ispoonjiin isaarraa oomishamee garaagarummaa qaba jechuudha. Itti aansuudhaan ammallee biiftuun TV standii qabdi jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaan biiftuu baay'ee yeroo dheeraa nu bira turee jira jechuudha. Yeroo dheeraa nu bira turee haala kanaan irra xumuramee fi gara mana isiitti galuudhaaf makiinaaleen akkuma duubatti kaameraa duubatti argaa jirtan kan qophaa'ee fe'amee deema. Meeshaan biiftuu walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Itti aansuudhaan meeshaa obboleettii teenna Misraati. Misraaleen asumaan Rahimadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhiifama maqaa dogoggora maqaa uumee jira jechuudha. Rahimaan asumaan meeshaa kan kee ni laallata. Meeshaan kan kee algaan as jira. Akkuma viidiyoo duraa keessatti himte komodiinoo lama wajjin qarshii 26. Itti aansuudhaan ammallee obboleettiin teenna biffee qabdi. Biffeen kun meetira kasirsaadha jechuudha. Tadarraabidha irraa jalaani. Asinis haala kanaan balbala lama qaba jechuudha. Kaameraamaaniin keenya itti siqee agarsiisa. Haala kanaan bakka meeshaalee distii adda addaa itti kaa'atu. Haala kanaan qopheessinee fi maashaallah hojjennee fi jirra. Amma kanurraa eegamu fe'uu qofa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa asiin masaabaa qaba. Asiinis akkuma agartan kana masaabaa qaba. Jalaan immoo kana qaba jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa haala kanaan dhiyaatee fi keessa isaa immoo sheelfii isaa kana jechuudha. Mastaawotii irraa dhiisnee maal goone jechuudha. MDF irraa hojjennee keessa galchine. Maaliif meeshaaleen ulfaatan tokko tokko yoo keessa gagalu taate carraan cabuu isaa bal'aadha waan ta'eef kana hambisuuf jecha MDF dhaan hojjennee fi jirra gatii kana. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaaleen keenya kana fakkaata. Har'aan isinillee biiftullee meeshaa kan keessi ilaali waan carraa tahee jarri kun lamaan ofii wal hin beekani. Ofii immoo ijoollee biyya tokkooti magaalaa tokko deema jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa maatiin biiftullee maatiin Rahimallee bilbillee fi nu eegaa jiran jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa mana lama nyaata nyaanna jechuudha. Egaa godina Arsii aanaa Shashamanneetti jechuudha. Maaltu beekama? Cuukkoo haa ta'u wantuma aadaa naannoo sanitti beekamu nu qophaa'ee nyaannee galla jechuudha. Ammaan viidiyoon kiyya kana fakkaata. Haga ammaatti na wajjin turuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Nagaatti.